turre. Inni kun bobbaa marsaa lammataa bobbaa imalli gara Finfinnee haa handhuura diriiramne bakka silmiin tun taa'ee handhuura hiddaandhuura keenya irraa dhiiga bara baraan tuutaa ture sana buqqisnutti bobbaa marsaa lammaffaa beekii fi gidaamiitti eegalle yaa milkoomne yaa buqqisne itti fufaa. Oromo waatu jira. Yeroo hundaa uummanni naannoo jirtan hundi keessan baay'inaan wal beeku. Hadhaa sana yeroo baay'ee dhandhamaa warra waliin jiran argitaniitu. Kanaan dura turre miti carraa akkasii arganne hin turre. Carraa arganne kana keessatti hin geenye yeroon isaa. Sichi fagoo wareegama baay'ee ulfaataa nu gaafata. Sidii jennaan lakkii kana booddee moo buqqisneerraa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e tokko tokko manatti fudhatee gallaa jechaa turan. Wallaalummaa kee lakki karaarra dhaabbattee dhiichisiinii roobi mataa rukutame dhukkee keessa jiru arraabeetu ta'a. Mataa rukuttee haga mataa dhidhiichitutti ammayyuu sichi fagoo jennaan sinitti mul'achuu dide. Inni sun ammoo bara dhufaa darbaa dhiigan dhangalaasisee lafee cabsinee lubbuutti baasnee xiqqaa guddaan keenya tuqaanee guduun fuutuma dadhabne aadaa sana irra nu deebisiisanii jedhe. Sinitti himnaan dhaga'uu didda. Dhaga'uu diduu keenyaaf immoo wareegama hanga ammaa kanaa kaffalaa jedhe. Amma sirna deebiin sinitti himu. Reebee galutti jedhu. Lafa kanarraa warri saamee nyaachuu barate dafqageetiin warri jiraachuu barate akka boosaatti fudhachuu jiru eegina akka boosaatti. Kanaaf iyyuu waan jedhamte dhaga'ii dhaggeeffatu qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloonni ammaa kun ijoolleen asitti argitan sin uummata Oromoo inni kaleessa goyoomnee guduunfachuu dadhabne har'a duuba deebii hin qabne guduunfina hin sharamnu galmaan keenya garuu wanti nuyi jennu dhagahaa wanti nuyi jennu dhagahaa waraana bilisummaa Oromoo qofa caqasii gali jennaan galii bayi jennaan bayi waan isin jechuudha. Isa kan inni kunis burreen wal beeknaa kasuma akkasii burreen kun iddoo dhabuun qabu keessa yuunadee warra garaataaf gara bulu warra garaataaf karaa dhaabaati. Isa karaatti deebisuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Uummanni Oromoo haaloo kaleessaa hamtuu fuulama garaa keessa kaa'ate wal baha taanaan warri nu gabroomsu kana kan barbaadu dhiigni dhangala'uun iddoon itti dhaabbatu hin jiru. Kana keessa immoo burree meeqatu jira. Dhiigni dhangala'ee rakkoo kana furuu hin danda'u nurratti dhaabbachuu qaba. Warri nu ajjeesu nu ajjeesu kanaaf akkoo gaggeesse. Nuti bakka isaanii fuudheef nama ajjeesne yoo ta'e nuti sirrii hin taa'u. Kanaafuu gubuun fuudhamne. Wanni jechuu barbaadu. Inni burreen kun boora. Arraa keessaa Oromoo maleessa ture dhiyeesseeraa fi bishaaniin saamumaatti kennee jira. Qoriin irra jira. Qorii haadha keessaa baay'ee sana qulqulleeffadhu keessaa bareeddii jechuu jirra. Madaa quba keenyaati. Madaa'ee ajaa'iba. Kunni immoo bittiin galu. Iddoo keessatti immoo kunneerra fi kunnasii. Kanaaf akkuma kaleessaa amma sirna deebiinsi hin bitanne reettee galu. Haaloo dhuunfaa kaleessa noo kan hojjechaa ture. Waggaa amma kanaaf waan kanaatti namuudhanaa ture. Lafa korratti mana barnootaatti ijaarame, lafa korratti masjiidatti ijaarame, lafa korratti bataskaanatti ijaarame, lafa korratti waldaatti ijaarame. Kun immoo seeraan dhala mootummaa akkas na godhe seeraan dhala waan irraa fudhatame kana harka carraa tarkateera deeffachuu hin qaba. Kana bilisummaa boodayyuu furuu hin dandeenye. Bataskaanatti lafa kanarratti seeraan ala ijaarame yoo ta'e bilisummaa boodayyuu murtii seeraatti barbaada. Waggaa digdama ijaarame irra ta'a yoo ta'e hiikuu dandeenyaa.
ummata akkasiitti nuti maatiin keenya dhangalaa kanaafuu waan murtoo seeraa barbaadu murtoo seeraa barbaadu sitti bilisummaa booda teenye gaafa bilisoomu itti deemtoon shakkii ishara akka kaleessaa hiikannee kan inni hiikannee kan itti dhaasesse inni har'a lafa isa iddoo seenuu qabuudha. Nama jala dhoksaa jira. Nama seenuu argaa wallaalaa. Akkasuma akkas wallaalaa jira. Itti fakkaatte waan baqannu ta'e hin baqannu yoo gochuu hin dandeenyu ta'e ni wareegamna. Kanaaf yeroo hedduu olola qoyyomsaa xiqqoo kaabineen guutaleen setti ni maayiduu jirata. Sirraan baasa guutanii kan akkoo hin jiru. Engadduma innaa qeellamee dhukaasaa turre asumatti humnaa walitti isin qabe wanni qondaalatti ta'e wanni qeellamitti ta'e magaala keenyatti akka hin dhufne itti saasiniin jechaa ture maaf hin itti akkasiinidha nama qoyyomsaa akkasumatti dhufetti. Maqaa bashannee ta'e sirra dhangala'aa. Gochuu ni dandeenya waan gochuu dandeenya. Bakka kaleessa turrerraa meetira 5 namni fagaatee hin jiru. Yeroo sitti himan yookaan sagal ajjeesne yookaan akkas goone yookaan baqatee kun biyya akkasiin bahee abboo Oromoo miti ati. Kanan beektu. Galasaan beektu. Maarree bunaaf jimaanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare. Garri deeman. Koyyoomiin garri deeman hin jiru. Wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru. Itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan oolu. Kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii. Waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa. Sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti. Kanatu hojjeta qawweeyyuu namatu hojjete namatu hojjete qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti. Kilaashichumaan jala si kennaa ni kumkumsiisu jirtu mitiire bitaan mirga hidhaan irratti jiru kaleessa buqqisee garaan itti gatu. Kanaafuu inni kan bakka jalqabeenyaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa. Asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qelqeltaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaa asitti walitti hin qabne. Humnaan walitti hin qabne humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol sii magarse dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Akkuma walitti dhufuuf qabara dhufaa darbaa siin galee hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa. Mana barnootaa saamuuni, waajjira poolisii saamuuni, mana qorichaa saamuuni, mana baankii saamuuni, gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu. Akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki. Akkamitti wal saamtu? Ummati kun waliin hin jiraatu, baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu. Erga akkas ta'e immoo sinumaa ooka saame akkamittiin immoo akkas jettu ture. Uummata Oromoo maal taatan? Sabni kun saba guddaa, saba aadaa, safuu, hooda qabu.
uummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaanii xiqqeessitan. Dhiiga keenyallee osoo hin qoriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu. Waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee yoom fixanne. Safuu miti kun. Safuu. Safuu guddaa. Safuu. Uummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu. Maaltu isinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jira. Akkasuma akkas miti. Osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee uummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna. Akkasuma jechaan ture duras. Anumas dhugaan jiru. Ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraatti bal'isuuf deemnare. Akkasuma akkas miti. Akkasuma bar. Yoo akkas taate gaa. Kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraatumaati. Wallaalli waa hedduu nu goote. Ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jalayyuu hin teenyu turre. Ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki. Yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yuun argatta. Birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu bilishaa qabeelaa waan akkasii jira miti. Wallaala beeki. Amaan engedana gurguranii bar. 50 miti biileena 50 ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate. Kanaaf gabrummaa jala jirra. Kanaafuu isiniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e. Yoo akkas ta'e maaliif walii qabsaahan? Saba bilisa ba'ee wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha. Maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as. Nuti hin dandeenye kanaafuu isiniif qabsaa'u jira. Wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru. Isinitti himuutti hin jira garuu. Nuti dhukaasuutti jirra. Kanarraa kaafee uummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru. Isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira. Kana dhaabneetu gaa. Waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaala isaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u. Kaan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra. Kanaafuu hojii nuu salphisa. Hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin. Namni akka kaleessaatti hojii idilee isaatti haa deebi'u. Hubattanii hojii idilee isaatti haa deebi'u. Inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabileen baadiyyaatu magaala saamaa. Magaalatu akkas godhaa'ee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichisuun addaan citeera. Wanti isin jennu akka barbaadetti laphee dhiibii socho'ee biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'ini. Seeratti hin bu'in achumatti dhiyeessi. Yoo godhi siin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Barbaadu. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan injiffattu ni deemti. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyan keessanii seeraan wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'utti isa kaleessa si nyaate ittiin makiin. Isaanaan na fakkaatee na jala naanna'aa turee qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makii jirtati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u. Hattuu anna bare harki maal si tochoo? Dabeessa dheessa bare akkas boris hiroo waasii tas jettee kutee hin kenniin. Qulqulluu akka saba tajaajilu. Fira aantee amantaa inni akkasitti uumiti na tajaajila ka jettee
bulchiinsa koree bilisummaa kayeroo filadhaa. Kayeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira. Baqataa fi ariyaa jira. Gidduu kanatti uummati hin rakkatamoo rakkatu? Hin rakkata. Ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa isin irraa barbaanna. Abbootiin amantaa, jaarroleen gandaa, qeerroof qarreen, shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuu fi hin jiru. Namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala. Addunyaa kana laala. Yoo uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenyee namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru. Addunyaan kun laaftina hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti. Nama hin qaadessu. Nama hin qaadessu Oromoo. Wallaala akkasii keessaa bahuudha qabna. Mana barnootaa gubuu miti ijaaruudha qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru. Ijaaruuf, babal'isuuf, dagaagsuuf, tolchuuf, si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadeetti sin oofne ejjennaa hirraafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuuf malee namni akka barbaadeetti gara barbaadeetti akka sin oofne ta'uu qaba. Ammaa kaastanii suuqiin cufamee miti banameellee yoo taa'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa hattuu miti jechuudha. Yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Uummata aadaa akkasii qabnu turre aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha. Warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadee abbaasaaf deebisi. Seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu. Yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeessan hojjette carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora. Uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee kana xiqqeessuu hin qabnu. Ammoo har'a hooggana badee warra garaat akkas nu godhee warra karabaataaf tiiviit akkas nu godhee hin jiru hin sharafamtu galmaan ni keenya. Kanaaf iyyuu carraan hojii sunis nu dhufaa waan hundumtuu ni dhufaa ofii keetii tolfattaa hanga galma ga'utti woboorraa waa hunda eeggadhu wareegama isaa immoo teeffadhu firii isaa akka inni akkuma bara dhufaa darbaa itti dhiyaannee harkaan qabannee erga jennee bilisoomneemee achii mootuu kana kaleessallee jenneerra warri jetteetta hin jenne hin jenne bilisummaan Oromoo fi alaabaa Oromoo isa kamtu dhaabbate guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi meenatti yoomi daakki bilisoomne miti gaafa jette alaabaa kam dhaabbattee akkas jette guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoom jettee seerri Oromoon ittiin bultu kami jettee sitti mitiire kanaaf sana warruma bilisoomnee biyyeedhe beekaa jechuudha. Warri sun immoo iddoon jiru beektu dhaqnee si cachiisa baasneetu bilisa isa baasnee bilisummaan kanaa dhamdhamiittiin jenneetu barsiifanna wallaalaa keenya beekaa fakkaata barre. Hubattee imalli gara Finfinnee Jaawaarfaas Baqqalaafaas hidhaarraa baasaa jechuudha. Awween kaleessaan nurraa hiikani gaafa bilisa isaan baase dhamdhamashees mi'aashees idduma tokkotti arganii jechuudha. Qawwee jabeeffadhu akkuma kaleessaa ammas fuutee hin galiin. Mee warri galtan ajjabbii malee wanti biraa jira? Jira. Hin bari'uu seete dhiise achumatti. Gaafa bari'ummaa waa isheen goote beekta miti? Nama gaaffisiisaa. Kanaaf ammarraa kaasaatti haasaa dheeraan barbaannu fixanneera. Waraanni ni ba'a as keessaa. As keessan taa'u hojii qaba. Hojiitti hin baay'ise. Namni walitti hin bu'in. Daandiin immoo bal'aa.
Hunda keenya danda'amoo hin danda'u? Inni as keessa ture buburreen suni isa hojii isaa unumaaf dhiisaa jechuudha. Tolee? Hin ta'amoo hin ta'u? Dhagaa walitti guurru akkas wayyaa? Yeroo quba namatti qabdan meeqatu natti qabamee jira? Akkasi. Yoo silaa dhagaa walitti guuruu ta'ee yeroo dhaabbattee dhiigni hin qooriin biyyeen awwaala keenya irraallee hin qooriin waan ati gootu injifannoo keenyatti bishaan naqxu sana qawween si rukutanii jechuudha. Ammoo uummata keenya akka nuun jedhan sana miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhan miti akka ati argite. Akka ati argite immoo kunoo osoo ati hattuuyyuu otoo nama ajjeestu otoo waan barbaade gootuuyyuu calluma siin jennaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Reebichi jiraachuu malata. Uleen moo waan balleessuun qabu suphee qofa. Akkasi miti. Ammoo reebichichayyuu hin eegiin karaa irraa galeennaan galee jechuudha. Waraanatu waa qaba. Hin dhaabbatiin siin jennaan sumaa fi yeroo akkasitti wal keessa yoo waan tokko rasaasni tokko asitti dhuka'ee rasaasicha miti unuutu wal bateessa. Akkasuma akkas miti. Socho'ennaan socho'e jechuudha. Gurra maaliif namaa kenne Waaqayyo haa dhaga'uuf sammuu fudhatee haa yaaduuf hojiitti haa hiikuuf. Amma asirraa socho'a akkuma bobbaan keenya imalli gara Finfinnee hanga achi geenyee handhuura sanarraati silmii sana buqqisnutti adeemnarraa kaafee kana booddee asitti hin deebi'u. Akka hin deebine immoo situ tiffachuu qaba sinitti mutii jira waraanarraa waan barbaadin hin jedhu kanaaf jechuudha. Ammaa kaastanii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhan miti akka nu argitanii kan isin jedhe. Ragaan sin kana beekuuf iyyuu beeki wallaggi maal ta'e gaafa jedhan wallaggi waan ta'e beeknaa bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammee ooftii kanaaf du'uu jirraa jettan akkasi miti ree. Akkuma jenne immoo gooneerraa uummata injifachuun hin jiru. Addunyaa kanarraa mootummaan uummata lolee injifate hin jiru jechuudha. Ni ajjeesta, ni hiita, ni godaansista, walitti naqxa, wallolchiista, yeroo fisu. Uummata immoo ni obsa, haaloo kuufata, xiiqii qabata, yeroo booddee garuu ni injifata jechuudha. Injifanne. Ta'uu qaba! Hin deebi'u asitti. Sabaaf sablammiin as keessa jiru sabni cunqurfamaa Oromoo waliin hiree tokko qabus nu waliin waggaa 100 jiraata. Har'as borus ittuma fufu ni jiraataa jiru. Akka nuun jedhan miti akka nu argitan kana ni jiraata. Ammarraa kaasanii koree bulchiinsaa kan yeroo bilisummaa haga waajjira poolisii haga abbaa seeraa, abbaa murtii, abbaa alangaa, milishaa, isa qabeelaa miti isa qajeelaa tolfannutti hanga sana tolfannee bulchiinsi uummataa diriirutti ofii keessaa wal bulchaa walii jira. Walii gallee rukuttaa qawwee dhiiticha sun halagaan bara hedduu sirraan ga'e eelaa isaa qabda narraan barbaadina daraa waaqa. Tolee. Kanarraa kaaf araara buusa nagaa waaraa barbaanna tasgabbii barbaanna walitti hin darbiina kan kaleessa sin miidhe sirichi san amma sinitti hime mana hidhaa qabna ammatti hedhuufis hin jiru hin hidhamii isa hidhameeyyuu wareegamaan hiikaa jiru ammoo akkas jettanii seerri hin jiru jettanii harka waraana bilisummaa Oromoo hin fureessiina. Ibidda baatee deemaa hubattanii achi nun geessina. Achi wal geenya. Kan kanarraa hafee Shimallis Abdiisaa dhaamsa sinii qabaa qawwee wal awwaladhaa. Hin jaallanna waan biraa sinii goonuu qabnu lubbuun kun foon biyya keessa jira foon isaa keessa jira malee kan keessan iddootti Oromiyaan barbaaddeetti sinii wareegamna. Gaarii oolaan abbaa qabdu.